Nagaanis ni faabaayatu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oolmaa sharafaa sadaasa 25 yookaan Diisembar 4 bara 2017 qabannee isiniif dhufnee jirra. Maadhumaatti wajjin ta'a subscribe gochuun dagatinaa akkasumas yaada qabdan koomentii irratti nuuf barreessaa. Gara odeeffannootti yommuu darbinu akkuma baratame odeeffannoon keenya gabaa gurraacha baankii daldala Itoophiyaas isinii daballee jirra akkasumas baankiiwwan keessaa kamtu gatii olaanaadhaan sharafaa jira kan jedhudha. Doolaara Ameerikaa irraa kana doolaarri Ameerikaa tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 140 fi saantima 62 yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankiin Zamzamoo ta'u qarshii 124 fi saantima 99 sharafaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 122 fi saantima 20 sharafaa jira. Yuuroon tokko qarshii 147 fi saantima 45 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa baankiin Innaat qarshii 135 fi saantima 95 sharafaa jira. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 158 fi saantima 54 yommuu sharafamu kan gabaa gurraacha jechuudha. Baankiiwwan keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Wagaagan qarshii 141 fi saantima 38 sharafeera. Baankiin daldalaa immoo qarshii 134 fi saantima 46 sharafaa jira. Garaagarummaa qarshii 7 jechuudha. Doolaarri Kaanaadaa tokko qarshii 99 fi saantima 90 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiiwwan keessaan gatii olaanaadhaan kan sharafaa jiru baankii Amaaraa qarshii 88 fi saantima 98 yommuu sharafu baankiin daldala Itoophiyaa immoo qarshii 86 fi saantima 90 sharafaa jira. Chaayinaa Yuwaaniin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 19 fi saantima 20 yommuu sharafamu baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Innaat qarshii 17 fi saantima 63 sharafaa jira. Baankiin daldalaa Chaayinaa Yuwaanii tokko qarshii 16 fi saantima 60 sharafaa jira. Paawundiin tokko qarshii 177 fi saantima 85 yommuu sharafamu baankii Wagaagan gatii olaanaadhaan qarshii 158 fi saantima 62 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 8 bu'ee qarshii 150 fi saantima 66 sharafaa jira. Dirhaamni Dubaay tokko qarshii 38 fi saantima 26 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu Global baankiin gatii olaanaadhaan qarshii 36 fi saantima 66 sharafaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 3 bu'ee qarshii 33 fi saantima 33 sharafaa jira. Riyaalli Saawudii tokko qarshii 37 fi saantima 37 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Oromiyaa qarshii 33 fi saantima 95 gatii olaanaadhaan sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 32 fi saantima 60 sharafaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 90 fi saantima 53 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Abbaay qarshii 81 fi saantima 7 gatii olaanaadhaan baankiiwwan keessaa sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 78 fi saantima 71 sharafaa jira. Dirhaamni Kuwait tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 457 fi saantima 45 yommuu sharafamu baankiin Oromiyaa baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan qarshii 445 fi saantima 13 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 391 fi saantima 40 sharafaa olee jira. Subscribe gochuun dagatinaa. Swedish Krona tokko qarshii 12 fi saantima 72 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Wagaagan qarshii 11 fi saantima 52 gatii olaanaadhaan sharafaa jira. Baankiin daldalaa qarshii 10 fi saantima 90 sharafaa jira. Riyaalli Omaan tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 364 fi saantima 90 yommuu sharafamu Joordaan diinaariin tokko immoo qarshii 198 fi saantima 14 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Dirhaamni Baariin tokko qarshii 372 fi saantima 44 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu Liireen Turkii tokko qarshii 4 fi saantima 4 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Waan wajjin turtaniif galatoomaa. Subscribe gochuun dagatinaa. Yaada qabdan akkasumas wantoota akka sirreessinu barbaadan hunda koomentii irratti nuuf barreessaa. Galatoomaa.